Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota kottaa Oromoodhaa jira jirtu bakkuma jirtanii guutuu addunyaa irratti nageenyi keenya isin bira haa qaqqabu isiniin jecha akkuma duraanii baratamee aappii haaraa qabadhee dhufeetiin jira. Har'allee aappii haaromni kun aappii namatti tolu. Aappiin kun hojiin isaa daawunloodii godhuudha. Feesbuuk irraa daawunloodii isinii godha. Viidiyoodhaa fi aadiyoo daawunloodii isinii gochuu danda'a. Haala saffisaa bareedaadhaan yookiin saffisa qabuun gabbuusaa viidiyoo isinii jechuudha. Kanaafuu aappii kana pileestoorii keessa argattanii gabbuufachuudhaan itti fayyadamaa isiniin jedha daawwattoota. Mee osoo gama aappii kanaatitti hin dabarin warroonni yuutuub chaanalii keenya haaraa taatanii gama yuutuub chaanalii keenya dhuftanii sabskiraayib godhaa akka barumsi nu gadhiifnu yeroo nu gadhiifne isin bira ga'ee waa irraa barattanii isiniin jedha. Sun dhaamsa kooti. Warroonni nu jala jirtanis yoo viidiyoon keenya isinitti tole laayik godhaa. Akka laayikii isin gootanii viidiyoo keenya jaalattaniirtan jenne nus itti gammannee guyyaa biraasis barumsa bareeda ta'ee fi madaalaa ta'e qabannee isinii dhiyaannu isiniin jedha daawwattoota kottaa Oromoodha. Amma aappii kanaa ani duraaniin gabbuufadhee jira. Isin pileestoorii keessa seentanii gabbuufachuu dandeessani. Aappiin isa argitan kana isa kana aappiin kanaadha. Amma keessa seennee isin garsiisa. Waan gabbuufadhee jiruu fi haala kanaan isinii baha yoo sirchitti gootanii isinii bahe kaawwan keessaa kana filattanii jechuudha. Hedduu isinii baha. Diimaa kun hoggaa isaa bara 2020 jedhee as gubbatti isinii baha. Kanaafuu kan hoggaan isaa piroofaayilii isaa irra jiru kana bara 2020 jedhu kana gabbuufadhaa isiniin jedha daawwattoota. Ooppiin jedhee keessa seenaan. Yeroo keessa seenuu haala kanaan ana baha. Isinii paaspoortii isin gaafata. Paaspoortii yoo lakkoofsaan banattan lakkoofsa keessanii fi paaspoortii keessan itti guuttanii keessa seenuu dandeessanii. Lakki yoo imeeliidhaan banattanii jiraattanis imeelii keessanii fi paaspoortii keessanii kan feesbuuk keessanii jechuudha itti guuttanii keessa seenuu dandeessan. Instagiraam illee hin qabuun malee hin dalagaa kunoo arguu jirtanii. Kanaafuu kan biraa immoo feesbuuk asii irratti banachuu dandeessanii jechuudha. Akkuma feesbuukaatittuu isin fayyada. Amma mee keessa seennee saffisni isaa akkamitti viidiyoo saffisaan gabbuusaa aadiyoos akkamitti gabbuusaa isin garsiisa. Na wajjin turaa daawwattooti. Okay. Mee feesbuukuma kiyya keessa seeneetiin isin garsiisa. Okay. Mee viidiyoo kana irratti gad dhukaasnaa. Viidiyoo kana irratti yeroo viidiyoo irraa dhukaaftanii haala kanaan isinii baha. Aadiyoo gabbuufachuu barbaaddan, viidiyoo gabbuufachuu barbaaddan isaan lamaan kana keessaa filattanii tokko gabbuufattan. Mee amma irratti haa dha'u. Aadiyoo irratti haa dha'u. Kan viidiyoo booda itti deebina. Haala kanaan yeroo gabaabduu yookiin sekondii tokko keessatti fixeetiin jira kun arguu jirtan gannaa bu'eetiin jira. Viidiyoo osoo viidiyoo irratti isin dhukaafna. Bu'eetiin jira jechuudha. Viidiyoonis aadiyoonis gannaa bu'ee jira. Haala saffisa qabuu fi haala adda ta'eedhaan gadi isinii bu'a. Kanaafuu gabbuufadhaa itti fayyadama daawwattoota tiyyaa fi kabajamtoota tiyya isiniin jecha haalaan aappii bareedaadha. Kanaafuu aappiin isa kanaa
akkuma fakkii isaa argitaniin keessa seentanii aappileen akkanaa maqaa isaa qaban hedduu jira. Garuu fakkii bara 2020 jedhu sanii irra ilaaluudhaan diimaadhaan irra baheetiin jira. Gabbuufachuu dandeessanii isiniin jecha daawwattoota xiyya horaa bulaa isin jaaladha. Akka guyyaa biraatti.